Ashama kam oltan sagantaan keenya as magaalaa Nairobi irraa darbu eegale. Addunyaan har'as waa'ee Raashiyaa fi Yuukireen haasa'aa jirti. Humnooti Raashiyaa magaalaa guddoo Yuukireen Kiyoof seenuu qondaaloti Yuukireen himaa jiru. Lammiilee Itoophiyaa Yuukireen jiraatan baasuuf karaa embaasii Itoophiyaa Jarman jiruun tattaaffiin taasifamaa jira. ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ዩክሬን ከሚገኙት ተማሪዎች ጋር የእንገድራ ቀቤ በረቶታ ዩክሬን ጅራን ወሊን ሀሪሮ ሜሶች ጎቻ ቱረ ሚሴንሶኒ ኮንግረሲ አሜሪካ ዊጥኔ ሴራ ኢትዮጵያ ፍ ኤርትራ እረት ሆጅር ኦልሹፍ ቤክሰን ማሊ ዊጥኔ ሴራን ኩኒ በሩፊን ሀጣ ቆፋበቶን ከኢን በሩፊ ወርዱን ምርገን ማሳምኒ ዲሞክራሲ ዳፈረታ አንኩኒ አከት ሴራ ሊያተሊ Odessa Lebros qabna saganticha Firaa'ol Balaayisni dhiyeessa dhiyaadha. Har'as gurraa fi iji addunyaa dhimma Raashiyaa fi Yuukireen irra jira. Humnoonni Raashiyaa magaalaa guddittii Yuukireen Kiyev seenuu aangawoonni Yuukireen Twitter irratti mirkaneessaniiru. Ministeerri ittisaa Yuukireen diinni keenya jidduu galeessa Kiyev irraa kiiloomeetira 9 kan fagaattu ollaa oboloon keessa jiru jedhe. Jiraattonni naannichaa akka lolanii fi gariin immoo akka dahatan hubachiisan. Ministeerri waraanaa UK James Heappy miseensota paarlaamaatti akka himanitti weerarri Vladimir Putin kaleessa erga jalqabee asitti loltoota Raashiyaa 450 fi lammiileen Yuukireen 194 kan du'an yoo ta'u namoota ajjeefaman keessaa 57 namoota nagaadha. Guyyaa kaleessa barattoota lammiilee Itoophiyaa Yuukireenitti sababa waraana kanaan gargaarsa gaafata turan keessaa Illeenii Abroomiin dubbisnee turre. Har'a ammoo Jarmanitti embaasiin Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Yuukireen jiran baasuu jalqabuusaa hoogganaan itti aanaa misiyoonii fi qindeessaan dhimmoota diiyaaspooraa Tafarii Taaddasaa nutti himaniiru. ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ዩክሬን ከሚገኙት ተማሪዎች ጋር የእንገድራ ቀቤ በረቶታ ዩክሬን ጅራን ወሊን ሀሪሮ ሜሶች ጎቻ ቱረ ምስረ ዲማላ ፖላንድ ወሊንስ ገመ ኢሜይል ፊ ብልብላን ጋፈኔ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ከለቲን ፖላንድ ገለኒ ገረ ኢትዮጵያ ከደመን ሀለን ሙጀሰኒሩ ገረ ፖላንድ ገሉዳፍ ዳንዲን ኮንኮላታ ሰበበ ትራፊካን ዋንጭፈሜፍ ደንቀሙ ሳኒ በከቦዋን ሳኒ ቶኮ ነጋ ከታን ነቲሜራ ዳንጋ ፖላንድ ረወድ ጅራን ገሩ ሶቾ ጀልቀበኒሩ ሀለቅ እንዳተን Telegram baratanii odeeffannoo nu kennuun kan ba'aa jiran barattoota 40 Yuukireen jiran akka ta'an nutti himani. Namoonni dabalataa yeroo jiraatanis lakkoofsa keenya kennee jirra. Marsariitii keenyaanis ergaa yoo erganis odeeffannoo isaanii walitti qabaa jirra. Waraanichi kan hin eegamne gati ta'eef jalqabarraa naanii turan. Erga nu quunnamanii booda garuu tasgabbaa'anii jiru. Yaaddoon isaanii inni guddaan mootummaan Poolaand nu galchuu kan jedhu ture. Erga Poolaand galanii ofii isaanii tikkeeta xiyyaaraa bitanii kallattiin biyyatti deebi'u qophiidha. Waraana keessatti wanti mirkana ta'e jiraachuu dhiisuu mala. Iddoo cufame tokko tokko keessa ijoolleen jiran yeroo murtaa'eef danqamuu danda'u. Warreen odeeffannoo kan argatan kunneen garuu nagaan gara biyya isaaniitti ni deebi'u. ልጆች ወደ ሀገራቸው በሰላም ይመለሳሉ. Obbo Tafarraa Yohaala immoo magaalaa guddoo Raashiyaa Moskootti waggaa 35f jiraateera. Injinariin saayinsii albuudaa carraa barnootaa alaa argatee Raashiyaa erga galee booda nama lammii biyyattii fuudhee ijoollee 3 horateera. Waa'ee Raashiyaa biyya koo jechuun waamu akkasiin nutti haasa'e. ሶቪየት ህብረት በነበረበት ጊዜ ጎርባቾቭ ያለ yeroo gamtaan Soviet ture sana Gorbachev bara bulchaa ture sanattiin garana dhufe. Achiin boodas Boris Yeltsin dhufe. Achiin booda immoo Vladimir Putinitti ce'e. Achi ammoo Medvedev ture, deebisee immoo Putin harkaa fudhatee haga ammaa bulchaa jira. Mootummaa 4 argeera. 5ffaan ammoo tarii horteen ijoollee keenyaa ni argu jedheen yaada. Putin lammiilee biyyattii sanaan akkamiin ilaalamu? ፑቲን ለራሻ ትልቅ ባለውለታና አገሩ ፑቲን nama Raashiyaaf oolmaa guddaa olanii fi biyyattiis sirnaan kan kunuunsan akkasumas biyyoota Awurooppaa tokko tokkorraa nageenya biyyattii kan eegsisudha. Gama kaaniin ammoo warra nuyi dimokiraatota jedhaniin namticha kan morman ammoo jiru. Itoophiyaa waan jirus yoo fudhatte akkasuma biyyoota Awurooppaarraa darbee Ameerikaallee dhimma neetoo irratti gaafateera. Uummata biyya isaa eeguuf daangaa biyya isaa kabachiisuuf waan amma gochaa jiruun uummanni deeggarsa olaanaa gochaafii jira. lammiilee Yuukireenii fi lammiileen Raashiyaa akkamiin wal ilaalume? አንድ ነው ዘራቸው ምንም የሚለያቸው ነገር jarri gosti isaanii tokkicha. Keessattuu magaalonni Yuukireen kan hundeeffaman giiftii Raashiyaadhaan ture. Warra Ruskiitu midhaase wal horaniiru. Lamaanuu gosa Islaaviyaan kan jedhamanidha.
namoota siyaasaatu morkii akkasii uume malee gama Yukireeniin adaraa maaloo obboloota keenya waliin wal nun waraansisinaa ummanni nagayaan jiraachuu barbaade jechuun hiriira nagaafaa ba'aa miidiyaa argatanitti dubbatu. Wanti isaan gargar baasuu hin jiru. Kan isaan gargar baase dhimma siyaasaa fi daangaadha. Moskoon wayita ammaa maal fakkaata? Wanta argitan nutti himaa. የሚገርም ነገር በአሁኑ ሰዓት ምንም yeroo ammaa kanatti waa'een waraanaa fi waraana fakkaatu wanti tokkollee hin jiru. Raashiyaan achi galuu ishee kan asteenyee arginu gama televezyiinii fi miidiyaa hawaasaatiin argina malee wanta tokkollee hin agartu. Ummannis kun tapha siyaasaa akka ta'e waan beekuu fi rakkoo jarri Awurooppaa fidan akka ta'e waan beekuu fi dhimmuma kana faarratti dubbata malee dhiphachuun kanaa fi sana haa goonu kan jedhu hin jiru. Isin Moskoo keessa mana nyaataa akka qabdan nan beeka. Hojiin hin qabbanaa'e moo akkami? ከበፊት ከነበረው ምንም የተለየ ነገር የለም። wanta duraan ture irraa wanti adda ta'e homtuu hin jiru. Namni waa'ee waraanaa yaadu hin jiru. Baay'een isaanii inuma TV irratti siyaasa ilaaluurra kubbaa miilaa ilaaluu filatu. Paaspoortii Raashiyaa qabdu miti yoo gaaffiin isinii dhiyaate biyyattiif duultu jechuudha? አዎ እግዚአብሔር ያምጣውና የሆነ ጦርነት ቢመጣ eennan qaba. Rabbiin hin fidin malee otoo waraannas dhufe biyya kee qolachuuf duuluun kee waan hin oolledha. Duuluun koo shakkii omaayyuu hin qabu. Dhaggeeffattootni waa'ee Raashiyaa beekuu qabu wanti jettu wanti addaa ni jira? የኢትዮጵያና የራሻ ጸባይ አንድ amalli Itoophiyaa fi Raashiyaa tokkuma. Walabummaan biyya akka hin sarbamne hamilee cimaa uummata qabudha. Uummanni Raashiyaa yoo itti siqxe sitti dhiyaata. Yoo jibbitees si jibba. Yoo si jaalate siif jedhee du'a. Yoo si jibbe ammoo bakka seentee lixee si balleessa. Mee afaan warra Raashiyaatiin Itoophiyaa fi addunyaa keenya nagayaa nu haa godhu jedhi dubbadhume. ያ ካቹ ሊያ ሴህ ሩካቦድ ስባባብሶም ሚሬ пожалуйста не делайте войну дайте нам жить спокойно мы хотим мир и все. Miseensonni Koongireesii Ameerikaa wixnee seeraa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti hojiirra oolfamu HR 6600 jedhamu beeksisaniiru. Kunis hojiirra kan oolfamu yoo ta'e ciqilee Ameerikaa cimaa Itoophiyaa irra buuta jedhamee tilmaamameera. Wixneen seeraa mana maree bakka bu'oota uummataa bira akka ga'uuf gareef dhuunfaan kanneen dhiibbaa taasisan keessaa tokko seenaa jimjimoodha. Wixneen seeraa kun qabatamaan maal buusa jedhee ishee gaafadheera. Ini kun bodarbe jedhe mootummaan kun waggaa afuraffuriin filatamanii dhufanii deema. Mootummaan biroo dhufu mootummaa kun akka ta'u hin beekne. Akkasumas immoo mootummaan kun iyyuu haala adda addaatiin politikaadhaan waan influence ta'uu fi jijjiiramuu danda'a. Fileen kun immoo mootummaaf ta'ee dhufee mootummaaf ta'ee taa'ee jiraate wixinee seeraa waan ta'ee biyyoo darbee jedhee itti seera Koongireesiin Ameerikaa. Koongireesii jechuun warra seera tumu. Seera jaltuutuman kanammoo hojiirra oolchuun dirqama mootummaa filameessanii yoo darbee jedhee hedduu guddaadha waan gaariidha Itoophiyaa hundaaf iyyuu. Kana duras yeroo si wajjiniinis yeroo haasofnee gaaffii deebii taasisnee HR 128 wixneen seeraa akka raggaasifamee ture nutti haasofteetta. Inni faa maal milkeesse kan ammaa kun immoo isa duraarraa akkamiin addadha akkamiin safaruun danda'ama waan buusuu danda'u. Gaaffii bareedaadha. Wixneen seeraa kan bara 2017 bahee hundeeffame 8 irratti kan 128 wani yoo tokko yoo jiraatte jijjiirama bara 2018 dhufe kanaafi cuuree kan qaraare kan mootummaan Ameerikaa dhiibbaa guddaa keessaan akka godhu jedhe isa. Kanaaf gurmaa wixinee kanaatiin wixineen sun afaan Ingiliffaatiin resolution jedhama. Resolution jechuun nuti Koongireesiin Ameerikaa ilaalchi keenya kana jedhee dubbatee jedha. Wixineen ammaa kun ammoo seera. Ilaalchi utuu hin ta'in seera kana murteessinee jedha. Kun ammoo yeroo akkanaa keessatti akkana haa ta'u jedhee murteessee jedha. So garaagarummaan isaa hedduu guddaadha. Seerri ammaa kun sadarkaa maaliirra jira inni ammaa kun? Wixineen tokko yoo bahu yeroo bakka sadii deema. Sabkomitee Afrikaa bakka naannoo sadii ilaaluutu warra san tole
walitti dhufee nama 15 dabarsee jedhamu xiyyeessa walii galee itti aanu ammoo hajaa biyya alaa fool abseer warra jedhamu much bigger waluma guddaa jechuudha achi darbaa jechuudha inni sadaffaan ammoo kadhumaati jechuudha amma lama dabree ka sadaffaa kadhumaarra jira jechuudha mana guutuutu itti mirkaneessuu deema jechuudha harka 70 fixee jira karaa dhumaatiif deemaa jira 70 ol. Yoo wixineen seeraa kuni darbee jedhee waan akka milkaa'u barbaadamu inni guddaan maalinni? Wixineen seeraa kana wanti inni guddaan milkaa'amuu barbaadu mootummaan Itoophiyaa mootummaan Ameerikaa kun hedduu kadhaa fi obsa guddaa keessa dabarsee waggaa kanaa fi waggaa tokkoof olii kana jechuudha. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gochi inni uummata isaa irratti godhaa jiru Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in tasgabbii naannoo waan miidhaa jiruu fi akkasumas immoo bakka dinagdee guddaa reebsii irratti waan miidhaa guddaa godhuu fi wixineen seeraan kun baruufillee har'aa qofa osoo hin ta'in baruu fi warroonni nama mirga namaa saamanii dimokiraasiidhaaf farra ta'an kunniin akka seeraaf dhiyaatanii. Kitaabota dhiyeenya kana kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti maxxanfaman kanneen hulleessa qunceen muhoo muhaa fi kaan keessatti qubeen dachaa haaraa jedhamuu fi kaan hojiirra ooleera. Afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa dabalatanii barbaachisa. Wanti irraa hir'atoo jiraachuu mala yoo ta'es adeemsisaa akkam ta'uu qaba dhimmoota kanneen baruu fi adeemsi ittaanu maal ta'uu qaba kan jedhu baruuf qaamolee garaagaraa lama dubbifneerra. Barreessaan kitaaba Hulleessa Nagallee Booranaa Halakee Dabbasoo qubeen dachaa kun ni barbaachisaa namoota jedhan keessaati. Jalqaba jechichi yeroo dubbifamu akka qooqa keenyaatti hulleessa jedhamee osoo hin ta'in hulleessa jedhamee dubbifama. Amma jechi kaa jedhuu fi jechi kaa jedhu nu biratti qooqii isaa akkaataan qooqa xiqqoo garaagarummaa inuma. Naannoo Booranaa yoo fudhattee Gujiis dabalatee akkasuma mallee naannoo Harargee dabalatee naannolee gara naannoo Soomalee dhiyaatan kanallee tokko afaan Oromoo yaa kun beekama afaan bal'aa beekamaadha. Akkaataan qooqichaa kan naannoo sanitti dubbatamu kaa fi haa jechi jedhanii jira. Haa jechi jedhan kanaafuu Oromoo naannoo bira keessatti jechichi hin argamu. So afaan Oromoo ammoo yeroo barreeffamu akka dubbatametti barreeffamu qabaa miire akka dubbatametti barreessuu fi jechichi akka keessan nuti fudhachuu dandeenyu keenyu kaas osoo hin ta'in keechiin kun laaffisee garaa haa jechi jedhuu buleessaa jechuu jechi. Agartee qubee am jecha keessa sadarkaa jechaa yoo deebine kaa fi haan garaagarummaa fulaan itti uuman jiru jechi haa jettee ati hin dubbistu haa jettee ati dubbistu yeroo hiika biratti hin jira naannoo keenya keessatti jechuudha. Hulleessa yoo nu jenne hiikaan inni qabuu fi hulleessa yoo nu jenne hiikaan inni qabu garagar ta'uu danda'a naannoo keenyatti jechuudha akkaataa garaagaraatiin ilaalamaa jechuudha. Instituutichatti qindeessaa garee caaslugaa kan ta'an kaadhimamaa Dooktaraa Baqqalaa Bukkoo dhimma qubee dachaa kanaa quba akka hin qabnee fi kitaaba kanaan maxxanfames amma dura akka hin agarre dubbatan. Wantichi ani amma waa'ee macaafa maxxanfamee san illee beeku haa ta'uti garuu qubeen kun yoo filatamu seera mataasaa qaba akkasumaan calliseetuma gareen tokko ka'ee qubee kana danda'uu uumuu hin danda'u. Saayinsiin qubee ittiin filatan eenyu filata waan jedhu kun afaan jechuun walitti qabaa lootaati. Naannoo kibbaa kun immoo looga kibbaa warra jedhamanidha. Warra godina Booranaa Gujii dabalatee sadarkaa akka afaan Oromootti immoo qubee waan ta'ee qubeen sirna barreessuu keessatti itti fayyadamnu nuti kanaan dura wanti beeknu qubeen madachaa maatii jettisaniin ala wanti amma dabalame hin jiru. Kana yoo godhames immoo kanayyuu waaltessee to'ii kana uummata kanaaf Oromoo maraaf kan bakka buusu giddugala qo'annoo Oromootti koree waaltinaadhaaf wanta akkasii kana nuti nuuf haaraadha. Kanaafuu amma dura isin biratti wanti dhiyaatee yookaan gaaffiin isin bira ga'ee hin jiru jechuudha. Hin jiru waan akkanaa kana filannaa qubee jaaru barbaachisaa torban barbaachisaa qubee dachaa hin jedhu kun waan nu biratti dhufeetoo irratti mari'atames hin jiru. Akka giddugala aadaa Oromootti yoo ta'e sagaleessii qorannoo Oromootti ta'e wanti kanaan dura ka'ee hin jiru. Inni amma jettan kun naanaaf haaraadha akka ogeessa tokkos. Wanti barbaachisaa ta'e qorannoon deeggaramee yoo barbaachisaa ta'e garuu itti dabalamuus ni danda'a miti. Seerri akkasii adeemsuma isaa tokkos selection of script kan jedhu seera saayinsii mataa isaati. Eenyu filata maaltu filatama akkamitti filatama afaan sun qubee akkamii barbaada hin jedhuun saayinsii hordofuu qaba. Dhaggeeffattoota keenya odeessa armaan duraa waa'ee qubee dachaa kaa waa'ee lakoo Eeliyaas Mulgeetaatu qindeesse sagantaa keenya torbee kana asumaan xumurraa torbee dhufu walitti dachaanaa hagasitti
gaariitti tura.